Ashama akkam oltan daawwattoota keenya oduu galgala kanaaf qabnuun isinitti himaan Badrii Yusufii. Mootummaan Itoophiyaa miidiyaa tokkicha Oromoon hundeeffate balbala walitti dachaase. Qondaaltonni mootummaa Itoophiyaa waajjiraalee miidiyaalee sadii saboota jidduutti rakkoo dhalchan sababa ji'uun cufee jira. Miidiyaan tokkichi haala rakkisaa keessatti uummanni Oromoo qabsoo isaa ittiin utubatuuf hundeeffate shirarratti xaxameen cufame malee himanni maqaballeessii OMN irratti dhiyaate kan fudhatama qabu miti jedhu rogeeyyoonni hedduun. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dambii bulmaataa dhaabbata Broadcastingii Itoophiyaa eeggatee osoo hojjetaa jiru dabarratti qindaa'een cufamu maddeen gabaasanii jiru. Qondaaltonni abbaa alangaa federaalaa ibsa kaleessaa kennaniin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork TV Asraatii fi Dimsii wayyaaneen cufamuu mirkaneessan. Abbaan alangee wal dhibdee uumamee qorataan jira jecha osoo qorannoo isaa ragaan hin mirkaneessin miidiyaa sagalee uummataa Oromoo ta'e cufuun sirrii miti jedhu namoonni hedduun. Kun ammoo tarkaanfii sagalee uummataa ukkaamsuun fudhatame jechuun balaaleffataa jiru. Poolisoonni federaalaa waajjira OMN muummee kan magaalaa Finfinneetti argamu kan cufanii meeshaalees fudhatan kibxata dabre ture. OMN waajjirri isaa biyya keessaa cufamus saatalaayit irratti ammas damee alaatiin tamsa'aa jira. Miidiyaan kun humni isaa kan dur tahuu baatus adeemsa keessa irree isaa jabeeffate sagalee uummata Oromoo daran dhageessisuuf kan itti fufu tahuutu gabaafame. Humnoonni mootummaa Itoophiyaa mormii ajjeechaa artistii Haacaaluu Hundeessan wal qabate dhalateen lubbuu namoota 80 olii galaafatan. Poolisiin federaalaa ajjeechaa raawwatame amanee jira. Garuu dhimma ajjeechaa raawwatamee fi yakkoota humnootiin mootummaa raawwatan kana xiinxalaa siyaasaa obbo Johaar Maammaffaa ittiin himatuuf kan jiru tahuu mootummaan ejjennoo isaa ibsaa jira. Kaleessuma ammoo sirna awwaalcha artistii Haacaaluu Hundeessaa Ambootti raawwatame irratti yoo xiqqaate namoonni 2 ajjeefamuu maddeen gabaasanii jiru. Xiinxalaa siyaasaaf miseensa KFO obbo Johaar Mahaammadiif nyaanni alarraa akkan seenne bulchiinsi mana hidhaa dhoorguu maddeen gabaasan. Obbo Johaar Mahammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoonni ajjeechaa Haacaaluutiin wal qabatee hidhaman kaleessa mana murtiitti kan dhihaatan yeroo ta'u erga dheengaddaa hidhamanii ammoo miidiyaa irratti kaleessa mul'atanii jiru. Manni murtichaa himannaa dhiyaate erga dhaggeeffateen booda adoolessa 16 bara 2020tti obbo Johaar Mahammadiif kan baallame yeroo ta'u obbo Baqqalaa Garbaaf ammoo adoolessa 13tti baallamee fi gara mana hidhaatti dachaase. Qondaaltonni mootummaa kanneen mana hidhaa ajajan obbo Johaar Mahammadiif nyaanni alarraa akkan seenneef ugguranii jiru jedha odeessi biyyarraa nu dhaqqabe. Obbo Johaar Mahammad erga biyyattii galee haasaa godhe keessatti jechoota rabbiif Oromoon abdadhee biyyatti galee jedhuun qalbii namoota hedduu rarraase. Erga hidhamanii ammoo jechoonni isaanii rabbiif Oromoon abdadhee biyyatti galee jedhu kun sammuu namoota hedduu jeeqaa jira. Obbo Johaar Mahammad biyya alaa keessa nagayaan jiraatu osoo danda'an qabsoo ummataatiif biyyatti galanii shiraan hidhamuun namoota hedduu mufachiise. Hidhamuun isaanii kun ajjeechaa fi reeffi artistii Haacaaluu Hundeessaa ammoo Finfinneetti raawwatamuu qaba yaada jedhutti waan cichaniifi ture. Garuu erga hidhamanii ammoo mootummaan Itoophiyaa namoota amma dura ajjeefamanii fi ajjeechaa humnootiin mootummaa torbaanuma kana raawwatanis obbo Johaar Mahammad gaafatamaa taasisuuf hojjetaa jira. Obbo Johaar Mahammad guyyoota mana hidhaa seenan nyaata lagatuun qaamni isaanii akka malee laafatu gabaasuun keenya ni yaadatama. Obbo Johaar Mahammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoonni erga Haacaaluun ajjeefamee hidhaman hatattamaan hiikaman yoo ta'e mormiin uummataa jabaan guutuu biyyattii keessatti itti fufuun biyyattii nagaa dhoorguu mala sodaa jedhutu uumame. Bulchiinsa muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmadis hundeen kaasuu mala jedhamee sodaatama. Baha Oromiyaa aanaa Qarsaa keessatti mormii uummataa jabaatee ukkaamsuuf humnoonni mootummaa baay'inaan achitti bobbaafaman miidhaa jabaa uummatarraan geessisaa jiru jedhame. Aanaa Qarsaa magaalaa Laangee keessatti raayyaan ittisa biyyaa qeeroo mormii geggeessanii jiru jedhaman 5 kan hidhan yeroo ta'u baay'ee ammoo dararaa jiru jedhame. Irra jireessi uummataa mana taa'ee haala jiru hordofaa jira jedha namni achirraa BBS qunname tokko. Garuu qeerroon hedduun yeroo ammaa handaara magaalatti bahanii mormii dhageessisaa jiru. Waraanni mootummaa ammoo qeerroo gaaratti galee adamsuuf ijibbaata godhaa akka jiranillee namni kun nutti hime. Haalli amma aanaa Qarsaa magaalaa Laangee yaaddessaadhas jedha namni kun. Giddugaleessa Oromiyaa Shawaa magaalota garaagaraa keessatti mormiin uummataa bifa adda addaatiin itti fufee akka jirutu gabaafamee jira. Humnoonni mootummaa ammoo
dararaa uummata nagaa irratti jabeessan. Magaalaa Dirree Hincinnii keessatti ammoo mormiin jabaan raayyaa ittisa biyyaatiin wal fuulletti gaggeeffamaa jira jedha namni achirraa yaada kenne tokko. Mormii kanarratti ammoo uummanni daawan nafxanyaa dhaadannoo jedhu dhageessisaa ture jedha jiraatan yaada kenne tokko. Bifuma wal fakkaatuun magaalota akka Hoolataa, Mogorii fi Amboo keessatti haalli jiru dirree waraanaa fakkaataa jedhu jiraattonni qeerroo fi raayyaan ittisa biyyaa wal duraa ta'anii wal eeggataa jiru jedhan namoonni yaada nuuf laatan. Daandiileen akkuma cufamanitti kan jiran yeroo ta'u mormiin uummataa kun bifa mufiin guutameen humnoota mootummaatiin wal dhiibaa jiru jedhamee jira. Magaalaa Burraayyuu keessatti haalli jiru yaaddessaadha kan jedhe namni achirraa dubbifne tokko. Dheengadda ammoo humnoonni mootummaa namoota 9 ajjeesuu dubbata. Humnoonni ajjechaa kana raawwatanis raayyaa ittisa biyyaati jedha jiraatan magaalaa Burraayyuu tokko. Uummanni mana akka gadi hin baane dhorguun dararaan gaggeeffamaa jira kan jedhu namni kun dukkaannan uummataatis cufamanii jiru. Sochiin jirus guutummatti bakka duritti hin deebine haalli jiru yaaddessaadha jedha jiraatan magaalaa Burraayyuu dubbifne. Magaalaa Gincitti ammoo mormii gaggeeffame irratti namoonni 5 humnoota mootummaatiin ajjeefamuu jiraatan naannichaa tokko BBS'tti himee jira. Haalli naannichaa jiru yeroo ammaa ulfaataa tahuu jiraattonni BBS'tti himanii jiru. Baha Oromiyaa godinoota Harargee Bahaa fi Lixaa keessatti sochiin geejjibaa ammas akkuma dhaabbatetti jira jedha odeessi nu dhaqqabe. Uummanni tooftaa jijjiirrachuun bakka raayyaan ittisa biyyaa itti baay'atutti hiriira bahuu dhiise bakka biraatiin ammoo daandii cufuun raayyaa ittisa biyyaa rakkisaa jira jedha jiraatan dubbifne tokko. Magaalota akka Awwadaay, Kombolchaa fi Haromaayaa keessatti haalli jiru cimaadha jedha. Uummanni mormii isaa kallattii adda addaatiin agarsiisaa akka jirullee humnoonni mootummaa garuu namoota nagaa reebuu fi hidhuu jabeessanii jiru jedha jiraatan magaalaa Awwadaa irraa dubbifne tokko. Magaalota akka Ciroo, Baddeessaa, Mi'eessa, Galamsoof Machaaraa keessatti raayyaan ittisa biyyaa fi poolisiin Oromiyaa mormii uummataa manatti ittisuuf yaalanis uummanni mufii qabu agarsiisaa jira jedha. Sochiileen geejjibaa garuu hin eegallee jedha jiraatan magaalaa Machaaraa dubbifne tokko. Uummanni hanga obbo Johar Mahammad, obbo Boqqalee Garbaa fi Hamzaa Booranaa akkasuma waahiloonni isaanii hundi hiikamanitti mormii keenya hin dhaabnu jedhee waan jiruuf haalli jiru ammas bakka duritti deebi'a jedhanii yaaduun hin danda'amu jedha jiraatan magaalaa Galamsoo tokko. Ammoo magaalaa Haromaayaa keessatti ammoo raayyaan ittisa biyyaa akeekkachiisa fi dinniina jabaan uummata doorsisaa akka jiru jiraatan magaalaa Haromaayaa BBS'if yaada laate tokko dubbate. Erga artisti Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamee mormii magaalaa Adaamaa keessatti gaggeeffame yoo xiqqaate namoonni 9 ajjeefamuu maddeen gabaasanii jiru. Akka jiraatan dubbifne tokko jehutti hiriira guyyoota 2 dabran kana keessa gaggeeffameen namoonni kanneen humnoota mootummaan ajjeefamuu dubbata. Namoota 9 ajjeefamaniin ala kanneen biraa 18 ammoo rasaasan madaa'anii hospitaala keessatti du'aaf jireenya jidduutti akka argamanillee namni achirraa dubbifne tokko nutti hime. Namoota madaa'an keessaa garii miidhaan ulfaatan waan irra ga'eef wal'aansa gahaa hin argatan yoo ta'e lubbuu isaaniif haala yaaddessaa keessatti argamuu jee. Magaalaa Shaashamannee keessatti ammoo qeerroo fi humnootiin nageenya wal gaarreeffataa akka jiran jiraattonni BBS'tti himanii jiru. Mormii gaggeeffameen magaalaa Shaashamannee keessatti ajjechaa fi hidhaan jiraatus rakkoo intarneetii mudateen namoota miidhaman addaan baasuun rakkisaadha jee. Hanga ammatti garuu namoonni 4 magaalaa Shaashamannee keessatti humnoota mootummaa Itiyoophiyaatiin ajjeefamuu BBS'tti hime. Baha Oromiyaa magaalaa Dadar keessatti ajjechaa namoota 2 irratti kaleessa raawwatameen wal qabatee rakkoon nageenyaa dhalatuu maddeen gabaasanii jiru. Guyyoota 3 dabree kana keessa haalli jiru yaaddessaa ta'uu kan dubbatu namni dubbifne tokko dararaan humnootii mootummaa Itiyoophiyaatiin gaggeeffamaa jiru sagalee uummataa ukkaamsuuf kan akeekkatee jira. Hidhamuu obbo Johar Mahammad fa'aa battala dhagayetti uummanni manatti osoo hafin bahee jira kan jedhu namni kun waraanni mootummaa ammoo dhukaasa banuun miidhaa ulfaataa uummatarraan geessisanii jiru. Gochi kun aanaa Dadar magaalaa Soqaa Gooroo Guddoo Qobboo keessattis itti fufee akka jirutu gabaafamee jira. Sirna awwaalchaa namoota kaleessa ajjeefaman har'a gaggeeffame irratti ammoo uffata awwaalchaa bituu dhoorguun sirni awwaalchatis akkan gaggeeffamne humnootiin nageenyaa mootummaa dhoorganii jira namni kun. Namoonni ajjeefaman sun ammoo namoota sochii humaatuu keessan turin kanneen mana isaanii dura dhaabbataa turanii jira namni kun. Ajjeechaan humnoota nageenyatiin raawwatame kun ammoo mormii uummataa kan tasgabbeessu osoo hin taane haala jiru daran hammeessee jira jee.
Walloo aanaa Daawwee Harawaa keessatti dhalattoonni Oromoo heddumminaan hidhamaa akka jiran gabaafamee jira. Akka jiraattonni BBS dubbise jedhanitti humnootiin mootummaa dargaggoota fi manguddoota illee osoon addaan hin filatin hidhatti guuraa jiru. Hanga ammaatti namoonni 16 ol aanaa Daawwee Harawaa keessaa hidhamuudha jiraattonni kan BBStti himan. Namoonni hidhaman kanneen sirna awwaalchaa dargaggeessa kaleessa qaamota mootummaatiin ajjeefame irratti warreen hirmaatanii jee. Oromoota bakka awwaalchatti qabamanii hidhaman kanneen keessa abbaa fi ilmilleen akka argamantu gabaafame. Oromoonni Walloo bulchiinsi naannoo Amaaraa Oromoo waan taaneef sagalee keenya akka hin dhaga'amne ukkaamsa hacuuccaa addaan irratti geggeessaa jira jechuun himatu erga eegalanii bubbulanii jiru. Ajjecha artisti Haacaaluu Hundeessaa fi hidhamuu hooggantoota paartiilee siyaasaa fi uummata nagaa kan balaaleffatu mormiin hawaasa Oromoo biyyoota alaa garagaraa keessatti itti fufee jira. Haaluma kanaan Ameerikaa magaalota akka Minnesota, Seattle, Ohio fi kanneen biraa keessatti mormiin hawaasa Oromoo itti fufee jira. Addatti hawaasni Oromoo Minnesota keessatti argaman ajjechaa fi hidhamuu obbo Johar Mahammad, obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Hamzaa Booranaa akkasuma waahiloota isaanii balaaleffatuun hiriira mormii cimarra jiru. Tibbuma kana biyya Ingiliz keessatti ammoo mormii gaggeeffameen hiriirtonni mufiin guutaman alaabaa Itoophiyaa buusuu isaanii maddeen gabaasanii jiru. Jarman Firaankifarti keessatti hawaasni Oromoo guyyaa har'aa imbaasii Itoophiyaa fuulduratti mormii isaanii dhageessisaa oolanii jiru. Biyya Jarman magaalaa Firaankifarti imbaasii Itoophiyaa duratti hiriirtonni walitti dhufan kanneen dhaadannoolee mootummaa Itoophiyaa abaaran dhageessisaa oolan. Gama biraatiin obbo Johar Mahammad, obbo Baqqalaa Garbaaf hidhamtoonni siyaasaa haa hiikaman dhaadannoo jedhu dhageessisan. Hiriirtonni biyya Jarman magaalaa Firaankifarti imbaasii Itoophiyaa duratti hiriira geggeessan kanneen biyya Qatar keessattis mormiin uummataa kun dheengadda geggeeffamee oole. Hawaasni Oromoo biyyoota akka Kanadaa, Awustiraaliyaa fi Iskaandinaaviyaa keessatti argaman ajjeefamuu Haacaaluuf gadda isaanii ibsatanii jiru. Hidhamuu hooggantoota paartii KFO'f ammoo bakka jiranitti onnee guutuun balaaleffatanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun hawaasni Oromoo biyyoota akka Jibuutii, Keeniyaa, Somaaliyaa, Suudaanii fi Masrii keessatti argaman ajjechaa suukanneessaa artisti Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame onnee guutuun kan balaaleffatan tahuu ibsanii jiru. Hawaasni Oromoo Jibuutii battalaa ajjechaa Haacaaluu dhaga'anitti gadda guddaa keessa seenuu namni achirraa BBS qunname tokko hime. Keeniyaa keessattis hawaasni Oromoo battala ajjechaa kana dhaga'anitti baay'ee gadduu ibsa namni achirraa dubbifne tokko. Sudaan keessatti kanneen argaman hawaasni Oromootis gadda isaanii bifa garagaraatiin ibsatu namni achirraa BBS qunname tokko nutti hime. Biyya Masrii magaalaa Kaayiroo keessatti kanneen argaman baqattoonni Oromoo ammoo waajjira UNHCR duratti bahuun mormii isaanii tibba kana dhageessisanii jiru. Battala oduu gaddaa ajjeefamuu Haacaaluu dhaga'anitti hawaasni Oromoo biyya Masrii gaddaan liqimfamanii jiru. Battala oduu gaddaa ajjeefamuu Haacaaluu keessa jirrutti hidhamuun obbo Johar Mahammad, obbo Baqqalee Garbaa fi namoota kaanii akka malee kan isaan gaddisiise tahuu baqattoonni Oromoo biyya Masrii bifa garagaraatiin ibsatan. Hidhamuun obbo Johar Mahammad faan akkaan kan isaan yaaddise tahus ibsanii jiru. Garuu fuulduratti qaamota dhimmi ilaallatu irraa hayyamaa yoo argatan mormii cimaa geggeessuuf kan jiran tahuu baqattoonni Oromoo biyya Masrii ibsanii jiru. Waldaaleen dhimma baqattoota Oromoo irratti hojjetan kanneen akka OVA, waldaa caayaa baqattoota Oromoo biyya Masrii fi waldaa inni amantii wirtuu jedhamu karaa bakka bu'oota isaaniitiin walitti dhufuun ajjechaa raawwatamee fi hidhamuu qondaalota paartii mormituu kana akka malee balaaleffatanii jiru. Tole daawwattoota BBS oduu namaaf qindeessine isaan gammaa daawwattan ture. Oolmaa Oromiyaa kan biraa sagantaa keenya gara fuulduraa keessatti qabannee kan dhiyaannu ta'a. Ammaaf nagaatti horaa bulaa.